كنوندي إيش غيزير سودان ربي غيزير أبدا يو سودان ربي وأنت غيزيرات بيا نجا منا على النجا إيجا أبا منا في هذه منا نجا هاجان وركتوا في وهند خيسة الليل أبا ناوي كتابة ناوي هنديسا في بوليسا كتابة ناوي قناتو علمتيجي ilmaan lama qaba jaan hangafaa fi qotusuu qaba jaan ilmaan lama yoo qabaatte tokko hangafa tokko qotusu bar tokko hangafa tokko qotusi yaa ilmaan kiyya ani bar esoo isinin dhalatin illee isinumaan hankabaakabaa ture isinumaan kunuunsaa ture ammallee haala amma isin dheengeeyyaa jiru kanatti isinumaan hankabaakabaa jira isinumaan kunuunsaa jira haayeen hoggaa kana ilmaan gaaffii daadhiyaa Gafanii fi gaaffii itti taatu as gara ni gaafatan. Maariyo abba amma nu lafa jirta gaa'e akkana shaanu godhuu jirta. Booda hoo eesoo nuti dhalatiin akkamitti nutti laffaate jennaan haadha manaa gaariidhaan isinii barbaade. Eenyeen boo haadha manaa ta isin ittiin shoonoon ta isin haadhummaa itti amantanii itti gammaddan. Haadhummaa teessan ta ollaa fi aaliin dhaqu taatu haati silaa bareedduu fokkattuu wayii qabdi. Haati silaa beektuu fi wallaaluu dhuma qabdi wayii qabdi. Haati ta'e bareedduu haati ta'e beektuu deettuun ta'e waa hunda jechuusiif. Amma gaa maal jeen kanaaf gaafa san eessirri amma isinuu beektan isin kunuunsuu kiyya keessatti gaafa san ammoo haadha teessan tanaan tabaratti tadiin qabdu akkaataa isin itti guddiftu isiniif buureessitu waa hunda kan buura keessan buura ganamaa isiniif bareechitu ta'eeyoon ani hin jirrellee bakka ani hin jirrettillee waa hunda keessatti isiniif gaachina taatuun isiniif illee akkasi kanaaf namoonni ganaa dargaggummaa dhiiras ta'ee dubartiirra jiru kun as gahuun kana gahuun haga irraa fuudhuu dhabuun hanga irraa maal ta'uu dhabuunis murtee rabbiitti beekee akkasi beekee du'aa wajjin takka jaan bir warri keenya fuutii du'aa wajjin takka jaan dhuguma maaliif du'aa wajjin takka beekte eenyu sifuu akka sifuu Allah subhanahu wa ta'ala eenyu seejees Allah subhanahu wa ta'ala kun hundi murtee Allah subhanahu wa ta'ala biratti dabartee raayyachi beekee kanaaf maali wanni reetti gootu wanni itti gootu maali ifigeeti alii taate ka Faatumaa barbaadde. Ifigeeti Faatumaa taate ka Faatimaa taateeti alii barbaadde. Kana jechuun ifigeeti dii rabbi barattee nama barate barbaadde. Ifigeeti baratteeti isii baratte barbaaddaa jechuudha. Kanaafi waa hundaafuu bu'uura waa hundaa keessatti if eeggachaa deemuun if to'achaa deemuun kallattii hundaanuu waa hundaaf bu'uura ta'uu isaa dubbannaa jechuudha. Yaada ustaaza keenya Sheekh Adam irraa feeti. Allahu Akbar! Baay'ataan sheenuree! Eragaawoo! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Egaan ajaa'iba sheekha keenya Sheekhul Aalamiin hedduu galatoomaa ulfaadhaa jennaan akkuma san doktora keenya Doktor Asadullah baga ajaa'iba rabbiiti baga walitti dhufne abbo waa hedduu qabne yaa akhi waa hedduu Allahu Akbar Kerala hedduu galatoomaa ulfaadhaa isinin jennaa isinillee jechuudha inshaallah sagantaan keenya gara xumuraatti achi dhiyaatee jira jechuudha egaa xumura kanarratti garuu waan gaggaarii ajaa'ibaatu jira waan babbareedaa ajaa'ibaatu jira gara xumura kanatti as dhiyaatuun dagatinaan ja'anii akka mataa kiyyaatti jechuudha waan hin arguun qabu Allahu Akbar Allahu Akbar yaa akhi maaliif gara xumuraan nu ofijan Allahu Akbar sawo wanni waan dansaa tanatu jira mee dhiiroo namni waa dhageeffatu jira silaa waan mi'ootu takka haala bultiirraa kaafna hin beeku hin jira inam akkana jechuudha ajaa'ibaa fi bifa bareedaa ta'een haala mi'aawaa fi gaariidhaan
والدرا في دوبان سجنتان كينيا بفبري داران ديما رجع يجورا الحمد لله ملي سجنتان كينيا نوفا قرر حسن أسديبي سايتون ملي أفرتين الله أكبر كده يا مو الله أكبر egaa itti aansuudhaan ammas sagantaa daawaa yookaan sagantaa daawaa fi du'aayii muraasa gidduu buufanneeti gara itti aanutti kan tarkaanfannu jechuudha. Ustaaza keenya kabajamoo jaallatamoo Ustaaza Abul Haaris markaza furqaanirraa gubbaa kanatti agareef argaman jechuudha. Yoo gara jalaa jiraattan waayitiin seenaa jennaan akkuma san Ustaaza Abdul Waduud markaza Imaam Daarirraa baga nagayaan dhuftanillee isaaniin jenna gara gubbaatti ol nu bahuudhaan sagantaa keenya wajjin qoodadhaa isin jenna. Allahu Akbar akkuma san ustaaza keenya kabajamoo jaallatamoo Ibnu Muktaar jechuudha. Isinis baga nagayaan dhuftan fa'aalan wa sahlan wa marhaban bikum isin jenna. Sagantaan keenya akka itti aanutti jechuudha bifa bareedaa fi ajaa'iba ta'een daawaa fi du'aayin walaloof nashidaan akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Ustaaza keenya kabajamoo jaallatamoo tajaajila olaanaa markaza daawaa fi du'aayummaa kiyyaa ustaaz qeerroo mushurraa qaadhimamaa waggaa dhufuu yookaan gara fuula duraa yoo jenne Allahu Akbar ustaaz Yusuf Naasir baga nagayaan dhuftan fa'aalan wa sahlan wa marhaban bikum isin jenna. Ustaaza keenya kabajamoo jaallatamoo Ibnu Muktaar akka itti aanutti kan isiniif dhiyeessuta. Sagantaa ustaaza keenya kabajamoo jaallatamoo Ibnu Muktaar kan waafeeru doktora keenya doktor Asadullaadhaan wajjin isiniin jenna. Allahu Akbar akka itti aanutti kan nuuf afeeran taanu. Kan guyyaan guyyaa cidhaati guyyaan misirrootni itti gammadanii guyyaa dhaloota isaanii lammaffaa itti argatanii guyyaa nama halaala waliif dheebootaa turan itti wal unatanii yaadamo Allahu Akbar guyyaa kana immoo keessummoonni dhufanirraa maaltu ta'e sagantaa bareechuu ustaazota dhufanirraa dhaamsaa fi fuulduraa fi duubatti egaa waan bultii keessatti barbaachisu nuuf dhaamudha. Kan itti aansuudhaan ustaaza keenya kabajamaa fi jaallatamaa ustaaz Ibnu Muktaariin gama madarakitti kan afeeruta. Mee mooraan injiraalee ustaaz Ibnu Muktaariin afeeru فليتفضل إلينا مشكورا ومهجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيها الأخ والأخوات، أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة، وبتحية أهل السماء في السماء، وبتحية أهل الأرض في الأرض، وهي تحية مباركة طيبة، وهي التي تجلب الحب بين المسلمين، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله، يعني دلنا. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أفشوا السلام بينكم. وها هي: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من الأعلى إلى الأسفل، ومن الأسفل إلى الأعلى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ما شاء الله تعالى سجنتان ما شاء الله أستاذن كينيا اللي جزاكم الله خيرا ربك يا اسم الراحة جلته سجنتان حالا سجنتان ما تيتولو سجنتا كان مهوتولا ما شاء الله فجزاكم الله خيرا أستاذن كينيا هم دكيسنو جزاك سنة ربي نسنيها كفلو جزاكم الله خيرا بأحسن الجزاء في الدارين. بشركم الله ببشارة الدارين كما بشرتمونا اسم الجنة. ربي نسن الله جلته أكسم الجماعان أستاذوني في مشايخوان كينيا أسكستي ولك أبامتني جرتان جرار من نفوناني سجنتان كن نرجع سمالي إن شاء الله تعالى ورين نموت نرجع كرداتوس كيس جرا. جزاكم الله خيرا. رب سن الله جلته أمس أسر أستاذن كينيا ندامن أمس كقالي ببريدة
obboleewwan kiyya muslimaa rabbi isinirraa jaallatu dhaamsa kana obboleeyyan kiyya namatti fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Irra dhaamsi gaariin irra bareedaan mi'aawaan obboleewwan kiyya muslimaa dhaamsa qur'aana rabbil aalamiin irraa akkasuma hadiisa rasuula rabbiitirraa salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi namaaf dhaamamuudha obboleewwan kiyya muslimaa jechuudha. Akkasuma ustaazan keenya wallaahi dhaamsa babbareedaa kan shari'aan rabbii itti ajaju kan hadiisni rasuula rabbii salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi itti ajaju dhaamsa gaggaarii nuuf dhaamanii jiran jechuudha obboleewwan kiyya muslimaadha. Fayyaa nama qalbiidhaan gurra qalbiitiin dhaggeeffattee dubbii kana itti fayyadamtee beekii dhaamsa BBC irraa yookaan raadiyoon OBN yookaan FM dabarsuu miti. Dhaamsa hadiisa rasuula rabbiitirraa alayhi salaatu wassalaam akkasuma qur'aana rabbil aalamiin irraa ta'etu namaa dabarfamaa jira asirratti jechuudha obboleewwan kiyya muslimaa jechuudha. Ummanni muslimaa qur'aana rabbil aalamiin kanaan qalbiin isaa gammada obboleewwan kiyya muslimaa. Inna fi haadha labalaagan liqawmin caabidiina jedha rabbi subhaanahu wa ta'aala. Qur'aana kana keessatti waan honga gahaa ta'e waan hundaafuu waan gahaa ta'etu ummata rabbii isaanii gabbaraniif jira jedha rabbi subhaanahu wa ta'aala. Qur'aanni rabbil aalamiin kan dhaamsi babbareedaan amma ustaazowwan keenya fajazaakumullahu khayra wallaahi hedduu tokko namatti tola dhaamsi babbareedaan wanni haarayenni anilleen isin dhaamuu jiru obboleewwan kiyya muslimaa dhaamsuma isaan nuuf dhaamuu jiran kan nuuf dhaamamu kana obboleewwan kiyya muslimaa gurra qalbii tiqaawun akka dhaggeeffannee itti fayyadamaa taanu obboleewwan kiyya yookaan rikoordii goonee waraabnee TikTok irratti ol baasuu qofaa fi hin tattaafatin obboleessa kiyya muslimaa obboleetti kiyya muslimaa. Wallaahi